Ajjecha suukanneessaa qondaala guddaa ABO'dha jaalbattee urgeessaatiin wal qabatee hayyoonni aktiivistoonni akkasuma jaarmaaleen garagaraa maal jedhan maaltu jira haga ammaatitti akkasuma ibsi mootummaan baase mootummaan kana wal qabatee ibsa baaseeti jira maal jedhame waan hayyoonni jedhanii fi akkasuma waan jaarmaaleen garagaraa jedhan jechuudha. Guraan isin buusa waan hedduu akka garaa nama nyaatudha. Dhiinni battee urgeessaa haga tokko lallabaati jira hedduu sagalee argataati jira iyyutti jira Oromoon tokkummaadhaan jechuudha. Oromoon yeroo sagalee hedduumina isaa rabbi isaa kenneedhaan tokkummaadhaan dubbatu inni sodaatama. Mootummaaleen yeroo gabaabaa keessatti ibsa irratti kenneeti jira. Ajjechaadhaan kanaan wal fakkaatu yeroo gargaraatitti waggoota shanan kana keessa ni raawwatama. Garuu akkanatti hatattamatti kan ibsa irratti kenname hin agarre jechuudha. Dheekkama guddaa kaaseeti jira. Mee maaltu jedhame? Maaltu gaafatame? Akkasuma waan inni osoo hin dura yeroo gabaabaa keessa dubbate kan hedduutu akka garaa nama nyaatu. Mee kanaan guraan isin buusa. Haga dhumaatitti na waliin tura. Ana Abduu Moobaala Biraay bagara deebiidhaan gara chaanaala kiyyaa dhuftan isin jala. Waa'ee jaalbattee urgeessaa kanaan wal qabate waa'ee ajjechaa qondaala guddaa jaalbattee urgeessaa kanaan wal qabate tokko wanti inni hedduu garnyaatu uumee fi namni kuni dhibbara dhibbatti namoonni hundi kan ragaa bahaa fi jiran nama qabsoo karaa nagahaatitti amanuudha. Nama walfalmii yaadaatitti amanuudha. Nama walfalmii yaadaatiin hinjifatuu hin dandahatti amanuudha jechuudha. Mee kanarratti kaawwan hayyoonni jedhaniin wal dura duubaan gurraan isin buusa. Jalqaba irratti mee kaxaliilee guutamaa kanaan gurra isin buusa. Seenaa hedduu takka garaa nama nyaatuudha. Hoogganaa qilleensa daandii qilleensa Eeshiyaa jechuudha. Kan xaliilee guutamaa kanarraa eegalla. Akkas jedha. Dhiyoo kana naaf bilbilee xaliilee koo ana batteedha. Hojii gaarii itti jirtu jabaadhu. Ani immoo xinnoo na dhukkuba. Qoricha dhibee kootii immoo biyyaatti amma jirtu hin dhibu naan jedhani. Maaloo biti namatti naaf ergi yookiin ammoo yommuu biyya dhuftu naaf qabadhu koottu naan jedhe. Itti dabalees Ameerikaatti namni naaf bitee ture. Garuu namatu naaf fitee dhufuu sodaatee achiis nama dhufu yoo beekte harkatti naaf qabataniitiin akka dhufanitti naaf himi naan jedhe. Anis Ameerikaatti namni fidee fi dhufu gaggaafannaaniin namni dhibee jennaaniin ni deebisee akkasittiin jedhe. Waaqayyoon inni ani itti amanu raawwatee si haa maaru. Dhihootti walga'iif jecha biyya nan dhufa. Biteen sii fidee dhufa homaa rakkoo hin qabu ittiin jedhe. Amma akka tasaa gaafan miidiyaa hawaasaa irratti du'a isaa dhagahu wayyo utuun qoricha dafee biraan hin ga'in kana ta'e jedhee baay'ee lapheen koo na cabe. Dhukkubuma nagaha dhukkubsatee du'esee garuu gaafan addis istaandaardii irraa dhukkubsatee itoo hin taane harka namaatiin ajjeefamuu isaa dubbisu keessa kootu keessatti na dhiige. Miiraan dubbachuu hin dandeenyetu natti dhaga'ame. Wantan jedhuun beeku ani dhugaa. Maal barri badduun jireenya caalaa du'e mi'ooftu. Nu warra jiraatee du'a gootota keenyaa lakkaa'u irre isaan warra du'eetu hobbaafate. Du'a akka malee saba koo Oromoo fi ilma namaa kamuu irra ga'u cimseen balaaleffadha. Maal yaa Waaqayyo ituu si waammannu hamma yoomitti gurri keenya dubbii rifaasisaa akkasii fi oduu garmalee naasisaa akkasii dhaga'a. Akkamitti dhiigni keenya akka saree bakkuma ergitti dhangala'aafa. Hamma yoomittidha ammoo eegaa jabaa furmaata hundaa harkaa qabu ani si malee hin beeku. Asumti nutti araarame nagaa nuuf buusi. Yahyaa Bashir. Tarkaanfiin gara jabina akkanaa onnee eenyu hamilchee onnee eenyu akka cabsu kan Oromoo ta'e hundinuu hin wallaalu. Karoora siyaasaa warra kamii milkeessee karoora eenyu akka diigu ifa. Batteen karaa itti fakkaateen saba isaatiif jiraatee saba isaadhaaf wareegame. Inni jeegna ni hobbaafate. Isaaf dhiisaa akka sabaatti carraa keessaniif booyaa. Lubbuu obbo Battee Urgeessaa nagaa naa boqattu. Firoottan akkasuma ummata keenya wareegama isaatiin onneen madu'aa hundaaf jajjabina hawwina. Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa Battee Urgeessaa garaadhuma maaliitu sitti jabaatee halkan hirribaa si kaasee si galaafate laata. Saba kana ta'uu caalaa yakki maaltu jira? Yakka uumamaatiif jecha nyaatamte ga'a. Hamzaa Booranaa qondaala Ofeekoo onnetu na cabe. Jaalbatteen qabsoo Oromoo keessatti nama aarsaa guddaa kana hin jedhamne kaffaleedha. Battee kiyya ani imimmaan koo har'aa dhangalaasee boo'e siif qofa osoo hin taane saba kootiifidha. Gara laafessa kiyya waanuma jedhuu wallaale qaroo akka keetii haala kanaan of biraa dhabuun gadda caaluudha. Akkuma haaceen jedhe kan deeme hobbaafatee waan ta'eef biyyeen sitti haa salphattu. Uummata Oromoo bal'aa fi maatii keetiif jajjabina haa kennu. Girmaa Guutamaa biyya dhiiga ilma namaa dhugdee hin quufne. Wayyoo obboleessa kiyya. Koongarasii Federaalaa Oromoo kaafaa'uun ajjeechaa qondaala ABO Jaalbattee Urgeessaa irratti raawwatee cimsee balaaleffata. Gadda guddaa itti dhagahames ni ibsa. Atattamaanis qaama bilisaan qulqullaa'ee uummataaf akka ibsamu gaafata. Jaalbattee Urgeessaa lubbuu isaa Waaqayyo haa jannatu. Maatii fi firoottan akkasuma uummata Oromoo hundaa fi jajjabina hawwina. Ustaaz Kaabil Shamsuu guyyaa iidaatiin gadda akkanaa dhagahuun baay'ee nama guba. Leenca keessan hin ajjeesinaa sare diinattu isin nyaata jedhanii mire. Yaa Rabbi yooma duuti lammii keenyarraa dhaabbata laata. Dr. Nuuraddin Lukee wanti garaa nama nyaatu tokko Oromoon sadarkaa namoota isa ajjeesaa jiraniin
isin tuna ajjeesaa jira nurra dhaabbadha afaanumaanuu jechuu dadhabuu irra gahuu isaati. Lalisaa Idriis Adam hamma yoomitti kun oduu dhaga'uun isaayyuu ulfaatu. Bara namni hundi afaan qabatee fi sodaatetti dhiirri dhugaa saba isaa qoma dhiibee lallabaa ture. Gootni fi beekaan sabaa kun akka salphatti ajjeefamee daandii irratti gatame jedhame. Gaddi ulfaataan kun yoom xumura argataa boolla kee daadhiin haguuttu leenca namaa. Walaloo Lataa Qananii Aagaa ofiif boonya yaabattee atilleen obbaafatteetta dhiphinaa fi giddiraa kabajaan dhaqxee teessa gootota akka kee biraa lubbuun kee qulqullittiin yoo bakka dhugaa geessu gidiraa dachee Oromoo hin agartu hin dhageessu. Ajjechatti shaakallee du'a kolfutti kaane ofiif boonya battee koo kan warra araamuu taane ganama riippi jenna galgala sirba jenna. Qaaliin nu keessaa harca'e qe'een ona nu ta'e bullee dhugaa hin gaafannu duunee gumaa hin baafannu. Atilleen haara galfattaa bakka dhugaa dhaabbattee kan bor waan taanu hin beekne ofiif boonya yaabattee jechuudhaan walaloo gabaabduu Lataa Qananii Aagaa barreessa jechuudha. Ustaaz Ibsaa Hasan biyya foon hayyoota isii nyaatte har'a geesse yaa Itoophiyaa gumaa saaqqataa nama qaroo qabu ajjeesanii jaamaa waliin boolla bu'uu nu oolchi uumaa keenya jechuudhaan gabaabsee barreesse. Waggoota 5 dabran kana Haacaaluu irraa hangafee jechuudha. Wal duraa duubaan namoota qaruun akka Jaalbattee Urgeessaa kan nyaataman hedduudha. Warra akka Abdijabbaar Hussein fa'aa jechuudha. Namoota hedduu sagaleen isaanii akkuma gartee Lataa Qananii Aagaa reefuu jedhee ganama riippi jenneetti galgala sirbina. Haala akkasiitu ture jechuudha. Amman tana tokkummaadhaan Oromoon osoo wal hin qoodin osoo namuu maaltu naan gahee hin jedhin namummaadhaan. Amma tokko wanni guddaan waa'ee siyaasaatiin waa'ee siyaasa akkasii deeggaruu waa'ee ilaalcha akkasii ebaluu akkasii kanaatii miti. Yoom ilmi namaa kabajama biyya san keessatti yoom siyaasni qaroomaa kan addunyaan guutuu jechuu haala dandeenyu namman tana addunyaan guutuun fudhataa jirtu sun yoom hashuruuf kaan isaa biyya keenya san seena yoom biyyi sun ta'abdatan taati yoom biyyi sun gartee annagahaan dubbadhee asirra jiraadha. Bar ilmi namaa addunyaa kanarratti jechuudha ilmaan haadha takka shan yeroo dhalatan shananuu ilaalcha adda addaatii qabatan jechuudha. Ilaalchi tokko ni qaban ilmaan haadha tokko jechuudha hin qaban jechuudha. Biyya san keessatti wal duraa duubaan sirnoonni dhufan hundi isaa ilaalcha takka jalatti ajjeesuudhaaf beeresabii yookiin sabaa fi sablammoota 80 wayitu biyya san keessa jira jedhama. Akkasuma gartee nama miiliyoona meeqaa fi Afrikaa keessaa gartee biyya lammaffaadha jechuudha heddumina namaatiin. Biyya akkanaa kana keessatti ilaalcha siyaasaa tokkocha jalatti hagayoomi akkasitti gartee murru qaba. Biyya ammoo hayyuu isii yeroo hundayyuu dhiiga dhuutu. Biyya hayyuu isii yeroo hundayyuu akkas gootu. Yoom kanumarra bara amman tana Oromoon dhugaa dubbachuu fi paartiin an fedhu paartiin akkasii aangoo haa qabatu yookiin ebaluu gartee dorgomee filannoo haa ba'u. Amma irra guddaan amma sabni kun mee bakka sanni jira kenna yoomuma araarri bu'ee nagahuma arganna. Fedhu bar abbaan fedhu gartee bani aadamii miti jinni illeen haa bulchitu jechuudha. Yoomuma boqonnaa argatee namni hidhaa fi ajjechaa fi haala akkanaa kana kirraa bilisa bahaa kan jedhudha hedduun namaa jechuudha yeroo har'an tanaa. Yeroo barrakkoon takka hammaatte haala yeroo bal'oo keessa jirtu waa'ee filannoodhaa filannoo moo qaba mootummaan kun akkasiidha aangoo gadi dhiisuu qaba kanaa soitaan amma yoomuma nagahaan jiraataa sabni kun yoom nagahaan bobba'ee gala yoom biyyi sun nagaha taati. Amma kana jechuudha hawwiin namoota hedduudha dheebuun namoota hedduudha waan biyya namaa keessatti hawwiin waan biyya namaa keessatti arginu yoom biyyi keenya argatti. Yoom biyyi keenya san keessa namni nagaan gadi bahee galuu danda'a kan jedhudha. Kanumaa wal qabatee ammoo ibsa mootummaan baaseedha ka kominikeeshiniin mootummaa naannoo Oromiyaadha ibsa baaseenii warroonni ajjechaa qondaala guddaa ABO'dha Jaalbattee Urgeessaa sababa gartee garaagarummaa siyaasaa waliin qabnuuf jecha du'aa isaa kana mootummaa irratti yookiin ammoo itti gaafatama mootummaa godhuudhaaf yaaldanii kuni gonkuma sirrii mitiidha mootummaan gadda isatti dhagahame ibsatu barbaada kuni waan qaama hin beekamneenidha kan hin ajjeefame malee mootummaan eega gartee balbala siyaasaa banee hayyoonni adda addaa akkasuma gartee warri paartii siyaasaadha alarraa galanii karaa nagaatiin akka dorgoman karaa banee wanti inni gartee nama siyaasaa tokko ajjeesuudhaaf hin jiru kuni warri siyaasaa kan kasaaree olola isaan ittiin oofaa jiranidha ammarraa akka of eeggattan warri osoo qaamni ajjeese hin beekamin olola akkana kan ooftan jedhameeti jira yeroo garagaraatitti fakkeenyaaf wantoota adda addaa kan ta'u dafeeti ibsi irratti kennamaa shanitu kana raawwate jedhama fakkeenyaaf abbootii gadaa karrayyuu dabalateen yaadatu ta'e waan san taayyetu saaxile malee jechuudha arraaf ammoo qaama hin beekamne jedhameeti jira qaama hin beekamneen raawwatame waan ta'eef akeekkachiifamee jira jechuudha namni gartee akka kun hin taane jechuun ka hoteelaa fuudheetiin gartee akkasitti deemee ajjeesee karaa gubbaa darbe sun nuhi miti jedhameeti jira. Ani waan naan gadiin tokkotu jira eega itti gaafatamummaa fudhanne fakkeenyaaf eega ofitti amantummaan qabanne maaliif lubbuun namaa qisaasama kanaadha bar tokko kan gaafii namatti ta'uu jechuudha.
Hundaafiyyuu yeroo hundayyuu Haacaaluu irraa kaafna jechuudha. Dhugaa isaanii Rabbi haa baasu. Dhugaa isaanii Rabbi haa baasu. Dhiigni isaanii haa lallabuudha. Dhugaa dubbachuuf ammayyuu sagaleen Oromoo akka malee tokkummaadhaan lallabamaati jira jechuudha. Hagana ibsa hatattamaa kana arguudhaan akka nama tokkootitti waan tokko jedheetii yaada. Bara duraan jechuun homattuyyuu homaa wanni addaatiyyuu homaan jiraatu jechuudha. Oromoon tokkummaadhaan akkasitti gartee xiqqaa guddaadhaan dhiigni nama kanaa dhiiga qulqulluun akkasitti ofii isaatii dallanee lolamaa jira jechuudha. Guyyaa keessattuu musliimoonni gammachuudhaan iid isaanii geggeeffatanii kanaan biraayis taane jechuudha. Kanaanadha gaddaan oolee jechuudha uummanni musliimaa. Ajandaaleen dhiheenya kana hunda nu jidduutti faca'ee fakkeenyaaf baatii kana keessattuu waa'ee amantii waa'ee daddaatiin nu jidduutti faca'ee akkasitti burjaajahaatiin baane waan faana kanaa irra rigamuudhaaf karoorfame jechuudha. Namoonni hedduullee waa'ee kanaa irratti illee dubbataati jiru jechuudha. Ammayyuu dhiiga qulqulloota kan battee urgeessa haga Haacaaluutti kan gadi naqamee ilmaan kana abba malee godheetiin hambise. Kan ilmaan kana abba dhablee godheetiin hambise. Ajandaa siyaasaa fokkattuu qoshaasha tanaaf jecha akkas godhee ammayyuu dhugaa isaanii Rabbiin haa baasu. Sabni tokkummaadhaan dhugaa isaa lallabaati jira jechuudha. Kuni hedduu takka waan nama boonsuudha jedheeti yaada. Isas nama bar du'ees boo'ichallee dhorgamnee bar fakkeenya miidiyaa boo'ichaa jedhama oolame OMN hin jechuudha. Kanaafuu haga tokko akkaataan Oromoon itti jiru hedduu takka waan abdii namatti horuudha. Dhugaa isaa Rabbi haa baasu isin hin jenna kahan abduu moobaala biraa hanga qophii biraatii waliin deebinutti nagayaan naa tura.